turre namni maaliif uumame maaliifis jiraata jedhuun abbaa mul'ataa fi paaster Waaqtolaa Caalaatiin isiniif dhiyaata. Waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaatti. Asoo keessatti gammadaniittu mee bagas jiraatte waliin jedhame. Jedhaane mee dubbii Waaqayyoo dhagayii inni ulfinaa jedhaani. Haleluuyaa. Dubbii qaba Waaqayyoo sagalee qaba. Kanaaf sagalee isaa kan ammoo gaafa dubbatu Waaqayyoo lafa sochoosaa gaara sochoosaa sagaleen Waaqayyoo dhimma baasa. Mena hojii jedhame sagaleen Waaqayyoo dhimma baasa dhaame. Sagalee Waaqayyoo dhimma baasa. Galanni gooftaadhaaf haa ta'u. Tariitii otoon gara sagalee Waaqayyoo kanatti hin darbin namoonni dhukkubaa jira baay'ee danda'ee taa'ee sagalee Waaqayyoo kan dhaggeeffachuu hin danda'u jettan jirtu isiniif hin kadhadha. Namoonni akkasii jirtu harka keessanitti agarsiisame. Tokko. Kambra lama kambra sadi atau senap suishi jadi kun pokoknya atas gabin tani segala Waaqayyo ada gani yo me bakku majirtan olka haleluya berkali mau kan nafal tokko namni berhasil tidak dalam itu olkai si pokok bajar ote abajar taote. Hallelujah. Okkubana na sinabbooma maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qaama kana gaddisii deemi keessa. Mee gubaa'een hundumtuu ameen jedhaase. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qaama qabdee jirtu kanarra jireenya qabdee jirtu kanarra ottoo Glaabaayyaatiis Pireetelee Maglaataaniyaas yeroo ittiin kennin በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሃለሁ። አንተ በሽታ ይሄንን አካላትን ለቀህ በኢየሱስ ስም ውጣ። አሜን። ቅዱሳን ሁሉ አሜን በሉ። አንተ በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። አሜን። ይህንን ሰውነትን ብልታቸውን አካላቸውን ስጋቸውን ነፍሳቸውን መንፈሳቸውን ልቀቅና በጌታ በኢየሱስ ስም ውጣ። አሜን። ቀኝ እጆቻቸውን በሚያማቸው ላይ ጫኑት። ወር አርከከ ሰምርጋ በከሰ ቁ በረጎራዳ ከዲስነን መቃጎፍታቲ ደፍ ዋላ ባያዲ ስፕሬቨኒ ማሃላ ባያዲ ሰኮፖር ረበሰክለበኒያስ ደም መቃጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቲ ፈይን ያደተ ያደርጉ አማ ነጋለደተ ለበተ ከናፈ ከነሙ መቃ ኢየሱስ ይነከነሙ መቃ ኢየሱስ ይነጋና ከነሙ ፊ ነጋር ገዳ በቆናር ገዳ ተስከቢያር ገዳ ሃሌሉያ አሜን ወልጀዳ እሺ አበዳስ አበዳ አተምሲ ቆረጠ ታሲላት አመጣ ኢሴራ ገኒም ሃሌሉያ አጣመም ታቆደ ኢሴር እንጅሩ በዲያ እንጅሩ ሃሌሉያ ገለደ ፈተነ ገውታ እትከንሰትስ ኢሴር እንጅሩ ሃሌሉያ ገለደ ፈዳዋ ታየው አይሻሎ እሺ በቆና ሲንከን ቱረ አማንጅሮ ሃሌሉያ እሺ እትከንሰትስ utumma amara nakonna rukkumature mati konatti foyye jira foyyeedha bakka kottu siin kadhadhaasi maal foyye Yesuus fayyisaa kottas foyyen dokteera baluudha malee nan keenya kun fayyisaa aamen becaa godhaate aamen jedhaa aamen Yesuus fayyisaadha dhaam Yesuus fayyisaadha haleluuya kot sutta dinaa dabarsi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin sinabbo maati dhukkubanana guutummaa jireenya nama kanaa gaddisiitii keessaa godhaani amma dafi godhaani keessa godhaana
Mootummaa amma jireenya koorraatti shaayinii manarraa suphee. Hallelujah. Aman jirtu. Rakka. Dhagi onge dhagi. Hallelujah. Meel tokko galateeffataa gooftaadha. Meeqa jedhama hundi keessan Yesuus fayyisaadha dhaame. Yesuus fayyisaadha. Mee warra argitan duwwaa dhuguma Yesuusin fayyisa jettame Yesuus fayyisaadha dhaame jedhe. Yesuus fayyisaadha. Amen. Amen. Abbaan hojii eenyudha beektusi? Yesuus. Doktarii beekamaan jiru eenyudha? Yesuus. Yesuus fayyisaadha dhimechaa godhe. Yesuus fayyisaadha. Hallelujah. Amen. Namoonni tarii akka carraa ta'e gara sagantaa kanaa dhuftan sagalee waaqayyoodha hundumti keenya wajjin kan ilaalaa jirru jechuudha. Mata duree gabaabaa hundumtuu otoo barreeffate natti tola. Mata duree gabaabaa tokko wajjin ilaalaa jirra. Mata dureen kun akkana jedha. Namni maaliif uumame? Maaliifis jiraata? Kan jedhudha. Namni maaliif uumame? Maaliifis jiraata? Mata duree jirratti otoo wajjin ilaalaa jirru tokkoffaa irratti qabxee nuti keenya gooftaa barbaadu kan jedhu keenyeefi turre. Gooftaa kana akkamitti barbaannaa gaafa jennummoo kadhataan barbaanna jennerraa qulqullummaadhaan sagalee isaa dubbisuudhaan itti jiraachuudhaan wanta sagaleen isaa jedhu raawwachuudhaan akkasumas immoo har'a kan laallu kanumatti kan fufee jiru jechuudha. Ofii kee isaaf kennuudhaan gooftaa barbaadda. Gooftaa kan akkaataa itti barbaaddu ofii kee gooftaadhaaf kennuudhaaf. Yeroo baay'ee namoonni kan isaan rakkatan yookaan kan isaan hudhu yoo jiraate jireenya isaanii gooftaaf kennuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos garuu kan inni nuu kenne warqees miti, meetiis miti, ofii isaa dabarsee nuu kenna Yesuus. Meel tokko ameen jedhame. Yesuus maal isaa nuu kenne? Ofii isaa lubbuu isaa dabarsee nuuf kenne Yesuus. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 7 lakkoofsa 3 dubbisa. Akkana jedha. Yemmuu Saamu'eel namoota Israa'el hundumaan isin waaqayyoolii ormaa asheerotaa fi warra kan of gidduudhaa calaaftanii garaa keessan guutuudhaan gara waaqayyotti yoo deebitan garaa keessan guutummaatti isaaf yoo of kennitan isa duwwaas yoo waaqeffattan inni harka warra Filisxeemotaa isin in oolcha jedhee ameen. Mee ameen. Jireenya keessan gooftaa kanaaf yoo laattan guutummaatti garaa keessan gooftaadhaaf yoo laattan wanta waaqayyo hin barbaanne irraa immoo yoo of dhowwitan waaqayyo harka Filisxeemotaa isin oolchaaye. Mee annanoodha jedhame. Hallelujah. Jireenya kee gooftaadhaaf kenna. Waaqayyo jireenya kee barbaada. Qarshiitti laattu caalaa meetiitti laattu caalaatti Yesuus jireenya kee barbaada. Guutummaan jireenya keenyaa kun kan waaqayyo. Qaamni keenya kan waaqayyooti, foonni keenya, lubbuun keenya, hafuurri keenya kan waaqayyooti. Nama tokko nama kan jechisiisu qaama sadii yoo qabaateedha. Inni tokkoffaan hafuura, inni lammaffaan lubbuudha, inni sadaffaan foon. Isaan kana sadan yoo qabaate namni tokko nama jedhama. Yeroo baay'ee namoonni arraba isaaniitiin waaqayyoon yoo waaqeffatu garuu jireenya isaanii gooftaaf hin kennan. Waaqayyo har'a qabeenya caalu kan inni sirraa barbaadu yoo jiraate jireenya kee akka isaa laattu barbaada waaqa. Mee nama bakkee keessan jiru qabaatii jireenya kee gooftaaf kenni jedhime. Isa duwwaas waaqessi jedhin. Ameen. Jireenya keenyaaf kenni gooftaaf. Isa duwwaas maal godhi waaqessi. Gaafa sanaa jedhe namni waaqayyo Saamu'eel waaqayyo moo'icha sinii kenna. Filisxeemota irratti isin moo'icha argattu jedha. Har'a wanta irratti moo'icha dhabde yoo jiraate diinonni kee yeroo hundumaa kan jiru san yoo jiraatan sitti dhima. Oh hallelujah. Ati moo'icha argatta. Garuu jireenya kee gooftaadhaaf kenni. Maalummaa kee gooftaadhaaf kenni. Gaafa sana ati moo'icha argatta. Isa duwwaas waaqessi.
Mee an gooftaa duwwaan waaqessanaame. Wanti biraa jireenya koo irratti waaqeffatamuudhaame. Namoonni baay'een jireenya isaanii kan waaqeffatan jiru. Bareedina isaanii waaqeffatu isaan kaan. Ani ko baay'een bareeda, ani ko qonjoo nanya. Ashi, ሌላውስ? namni ko bareedu jiraa? Ashi, kan biraas? Namoonni tokko tokko beekumsa isaaniitiin of jaju. Namoonni tokko tokko immoo bifa isaaniitiin of jaju. Kan isinni waan kun isinitti hima. Hadiimatu gurraacha'u mataan isaa dheeraa ta'u gabaabaa ta'u hojjaan dheeraa ta'u gabaabbatu kan isinni hima namni hundumtu bareeda. Eecaa godhaate ameen jedhaa sagal. Namni hundumtu maal jedhan jedhe? Ijoolleen dabalaa tokko tokko akka jedhu anuma beekaa bibii goos bareedaa miti ana inni na fuudhaa gaa'e. Abada irumte, abada bamana argatte, abada bakastoti. Ani mo bamana malina baga inji. Tokkotti mooti baay'ee bareeda yoo. Inni mo karaa kam jedhee si wasi awwaayira. Bareedina kirraa kan ka'e. Mee annan bareeda dhaa meeshaa godhaate. Diinna dhagaa mee jedhame annan bareeda dhimee. Haalelooyaa. Ameen. Ijoolleen dhiiraa tokko tokko mama isaanii itti ilaalatan ilkaan koollee xiqqoo walirra daddarbaadha. Amma dubbatee natti haasofti ijoolleen seenaa. Hundumtuu hin darba. Kan hin dabarre hin jiru. Jireenya kee garuu gooftaaf kenna. Mee ameen jedhame. Bareedina kee nu waaqeffatin. Qabeenya keessa nu waaqeffatin. Qabeenyi sin darba. Har'a argattaa boriin dhabda jireenya biyya lafaa kana. Dhaggeeffadhu waa jireenya biyya lafaa sitan hima. Har'a hin argattaa boriin dhabda. Har'a hin dhabdaa boriin argatta waa'ee qarshii. Kanaaf namoonni gaafa qarshii baay'ee argatan qarshiitti waan ka'amtu fakkaatu. Garuu ituma tokko jedhanii, ituma lama jedhanii, ituma sadii jedhanii lafa sembuu tura. Gaafa dhufu garuu baay'ee guddaa hin darba kaa. Garuu kottu gooftaa duwwaa waaqessi. Isa duwwaaf buli, isa duwwaaf of kenni. Meechaa godhaate ameen. Akka jedhe Saamu'eel isa duwwaa waaqessaa. Jireenya keessan guutummaatti gooftaaf kennaa. Gaaf tokkotu waraabessi namichaa tokko nyaate. Kennaan nyaatee asiin ga'ee morma kanaan ga'ee isa kanaa olliisi. Anaa itti dhaqanii maali waraabessaa maal taate? Hunda amma kana hon bitta ishee mataan kun asitti ulfaatte moo maaliif hambifte jennaan? Inni mormaa olii kan gooftaati inni gadii garuu kan kooti kan koo fudhadhee. Maali jennaan? Maali mormaa ola gooftaa waaqessaa gooftaa jedha garuu inni gadii kan kooti. Keenya garuu guutummaan kan waaqayyooti. Meechaa godhaati ameen. Guutummaan jireenya kootii kan waaqayyoo jedhi meechaa godhi. Jedhi meechaa godhiitii meel tokkotti. Ameen. Ani gatiidhaan bitamee dhime maaloo. Roomee boqonnaa 12 akkana jedha. Ergaa Phaawulos gara warra Roomeetti barreesse boqonnaa 12. Ammas yaa obboloota koo araara waaqayyoof jedhaati namummaan keessan qulqullaadhaaf waaqayyo irratti fudhatamaa akka ta'utti aarsaa jiraatu gootanii akka isa dhiyeessitan isin nan gorsa. Akkasitti hafumaan waaqayyoof hin sagaddan. Waaqayyoof sagaduu jechuun gaafa waaqayyoof saganna gaafa jennu nuti qarshii keenyaan waaqayyoof sagaduun arraba keenyaan waaqayyoof hin sagannaa, humna keenyaan waaqayyoof hin sagannaa, guutummaadhuma jireenya keessanii waaqayyoof dhiyeessuun sagada mataa isaati. Lortumame jireenya kee gooftaadhaaf kennuun sagada jedhaniin. Jedhime. Akkana wangeela Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 23-24 waaqayyo hafuura kan waaqessaniifis dhugaadhaaf hafuuraani. Waaqayyo maalidha? Hafuura kan waaqessanis dhugaadhaaf hafuuraan waaqeffama. Mee namoonni ani waaqayyoon dhugaadhaan waaqeffachuu barbaadatan Mamadu, harka keessa natti agarsiisa. Dhugumatti ani waaqayyoon kana dhugaadhaan fi hafuuraan waaqeffachuu barbaada hojjetta. Egaan sittan akkuma harka kee qabate waas ta'e dhaggeeffatu. Ol qabatu miti. Akka ol qabate sittina. Dhugaadhaaf hafuuratti waaqayyoof sagadu yoo barbaadde inni guddaa
hundaanif inni jalqabaa jireenya kee gooftaaf kennu. Maal jedhanii jireenya kee guutummaatti gooftaaf kennu. Jireenya kee gooftaaf gaafa laattu sababa qabu. Waaqayyoon barbaadachuu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan nu gargaara. Ameen. Haboo hunduma keenyaaf kenname. Amanaan hundumtuu kan inni qabu. Yesus bartoota isaa 12 ofitti waamee hafuurota xuraawota akka baasaniif dhukkubsattootaaf dhukkubaa fi dhibee hundumaa akka fayyisaniif aboo isaaniif kenne. Maal isaaniif kenne? Aboo isaaniif kenne. Mee amiin jedhamees akkasuma Maarqos boqonnaa 16 ni dubbifne immoo dubbii kana fakkaatu tokko argina. Amantiidhaan akka taale kana nu barbaada kana booddee lakkoofsa 16 dubbisa. Maarqos 16. Namni amane namni toomame sin fayya. Namni namanne garuu ittiin faradama. Warra alatti amanan birattis milikiitoonni kun in argamu. Warri alatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu. Afaanota haaraadhaan isin dubbatu. Bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu. Harka isaanis warra dhukkubsattoota hin kaa'u isaanis hin fayyu. Mee amiin jedhaa meeqa? Mee namoota harki keessan akka dhibamu barbaadan duwwaan harka keessan mirgaa qaba. Wada bayada la borra basakne sundu la qaba jabeeshaati jabeesaan la qaba sinam otomo demiko obadu ko inafu inana ni odi bamuni nafu inafu inana odi bamuni nafu inafu inana ni odi bamun ko nafu inafu inana odi bamun ko nafu inafu inana di bangun kona fu ora bayada bora di wala bayada bora di betabesa tuan kabas eshigof idar kege seges akale tege di badar bazur jira hukum tadi fayadiru wa ayo hojira jira Hallelujah. Hallelujah. Bekar kau kata nak kena amin. Aku dunia nak berbuat cinta ni jadi amin. Jadi macam ni jago dia tu. Kamali bapa ibu mel toko tu. Mesya pun kamala di me toko. Mesya sekali lama. Saya. Hallelujah. Afanan namanya kamu bangga Yesus ini terdemuka. Amen. Yesus ya kena. Betul amen. Asyik. Menawan takkan kalau perlu tentangin ben. Harga kisah kalau kamu berbalik kalau perlu dani namun tidak tentuan malik kok ayo namun tentu mana jadi. Wadina magallah bayada namo sokobodani. Wali bayada namo radina mayada namo radina. Enough for me now. 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 Tadi baca tadi. Aku pakai sandal kabasin. Aku pakai sandal kabas. Wari kanin jer. Wari amma di bawah bapak aja tendang. Enough for me now. Yesus. Makanya mana adret Yesus ini dibanding ke ratu wajah. Oh, mayatina morra basakle bere. Wari kanin kala nandu tidak sangkala dasen. Yes.
kaase war barbaadan duwwa erebee yaadana morra masagule sabite waaqayyootiin haleluuya 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 kana eram faluko kakemete ya lafa naturalai kandala kisi abdure karsa annata suse ilma waaqayyo gooftaa yesuus nama kaliko silbe kamu namni kulaaliitiin kee gatiin qabu siin jedhame tokko as keessa jirtu kulaaliitiin kee kan siru kubu eewdame namni kun namni akkasi kun meeqa kee raasina itti agarsiisi dafi shamarran keessa kottume fiigi hamma meeqa akkasiin jedhan tureera hammam ta'a ay gara ganna keessa yeroo inni nakimii dhaqe ammoo gara sanarra ciisuu hin dandeessu ati ciisuu hin danda'u na dhukkuba waan ulfaataa lafaa kaasuu hin dandeessu hin danda'u Eda warra deebitaniif situ gaaddisa amiin jettani eda warra deebitaniif situ gaaddisa boruu tasfaasa arraga waaqayyo fayyina guutuu kennaafi kulaaliitii haaraatutti gaxxamama tuma sillaaltanii amma waa ta'aaf harka keella jara ol qabe maqaa gooftaa yesuusiin kulaaliitii haaraan itti gaxxamee gaxxamamee hallelujah yes kulaaliitii haaraan itti gaxxamameera nagaan sii ta'eera Lukas isa kam kan sirku isa kanan na dhukkuba mereka bertemu sirriitti amma nan dhukkuba ilaali sirriitti injiru mana qorichaatti bataa kan jiran manni qorichaa bora dhabni jedhanii rifeenii barreessanii rifeeniidhaan kan dalloobe bakka garaa garaa deemtanii furmaata kan dhaban ciisanii bu'aa gaddaa kan jiraniif yeroo kana daqiiqaa kana sa'aatii kana maqaan yesuusiin fayyina ta'u bee fayyina ta'u bee fayyina ta'u bee fayyinni siimaa ta'u bee jiraataan yesuusin galateeffama